addunyaadhaaf akka malee kufaatii jabduudha yoo gartee gaasni bikka sanii dhaabbatu taate. Yoo gartee warri Israa'el waan godhaa jiran kana hin dhaabne laal wanni gartee amma warri foreign ministertichi Iraan irraan tana maal jee Israa'el nu dhawaa garuu immoo nagee barbaaduu hin dandeessuu jee. Yoo gartee haan gattaanii haasa'u godhuu barbaadan taate dursoo nu dhawuu dhaabuu qabanii jee kuni haqa jiru. Garuu immoo warri Israa'el warra gartee dhawuu dhaabuu miti hin beekan gartee waan takka kufnee jirraa jechuu tana hin beekan ammoo akka malee kufaa jiran akka malee wanni isaan kufaa jiraniif takkaa biyya akka Iraan kana wajjin lola jabaa seenanii hin beekan yeroo hunda namni isaan wajji wal lolan ijoollee xixiqqoo dhala ummata gartee nyaata barbaadu. Warra biraa immoo sammumarraa dhaqanii dhawanii gartee akkasitti biraa deebi'an. Ammaan tan ammoo warra gartee mana isaanitti dhufee isaan dhawutu jira jechuudha. Karaa kanatti gartee lolli isaanitti adda ta'ee jira. Lola akkanaa kana hin danda'an. Ammaas biitti isaanii biyya xiqqoo sani. Biitti xiqqoo san misaa'ila tokkootutu gartee girgirii ajaa'ibaa isaan keessa godhaa jechuudha. Irra deddeebitee barreessu jirta. Gaafii qabdaa? Abdi gaafii qabdaa? Gaafiin ta'e maal? Irra deddeebitee barreessaa jirta. Ayyee barreessi gaafii ta'e ni ilaala barreessi. Maaliin irra deddeebi'a? Lakki lolli gartee ammaan tanaa kuni ijoollee teenya gartee tan biyya Arabaa jirtus hedduu isaaniititu rakkachaa jiran namatti dhageeffama. Isaanis gartee bikka jiranitti ifeeguu bikka adda addaa gartee akka hin dheeyne keessaafuu bikka gartee akka kaampii waraana Ameerikaatii fi akkasuma sanitti bikka gartee akka waraana biyyattiidha ofisoota gartee ofisoota gurguddaa biyyattiidha irraa akka ifeegan naannoo sanirra maaliif amma Qatarfaan gartee yoo Iraan yoo daddabtee nageessiidhaan hin buufanne takka immoo nuti isin hin dhoonu jetteeni gartee yoo duran baane takka akkaataa gartee karaa manguddooni beekan isaanu gartee maqataar namni isin itti qacolotti dhiyaatu Raashaa faadha. Raashaa hojii gartee daddafanii karaa kan akka malatti godhan yoo gartee kan hin goone taate wanni arraan tane Iraan goote kuni misaayil baatirii isaanii duraa dadhabsiisuu qofa malee arra ni dhooyina jetteetii miti wanni Iraan darbite. Wanni Iraan darbite hammam takka gartee misaayilota keenya kana firraa eeguu danda'an laaluudhaaf jecha jaaniiti waan ergan kana erganii jiran. Kana jechuun dhawuudhaaf deeman jechuudha miti beeka. Humna isaanii laaluu jiran. Akkuma gartee ummata Israa'el kana godhan dursoo misaayilota dudullacha ammaasis hedduu bikka takkatti itti erganiiti baatirii isaanii kana gartee overheat godhanii akka baatiriin kun respond godhuu dadhabe. Deemee gartee misaayilota kana dhawuu dadhabe. Hagguusan misaayilonni Iraan kun gartee bira dabreetuma waan kana bira dabreetuma akkasitti gartee ganda dhadhawaa jechuudha. Bikka dhawuu barbaadisan dhadhawa. Ammaa Israa'el keessa yoo laaltan wanni gartee sistemni baatiriidhaa san guutuun isaa bar torbafaa qabanii adda addaa jechuudha. Qabuu dadhabee jira ammaan tana. Iraan amma bikka feete dhoyti. Akkasuma amma Qataaris gartee wanni amma arraan tana Qataarii godhan laaluu jiran gartee humna isaanii hammam takka Qataar firraa dhorkuu dandeessii laaluu jiran. Ammaas teknooloojiin ammaan tana hogguu misaayil ergite bikkee ergitee gartee dha'u kana hunda si garsiisa ni arkan warri ergu kun.
ammoo warri gartee obboleeyyan keenya bikka gartee biyya akka Bahareenii fi biyyoottan naannoo san jirtan Omaanis haa taatu if eeguun hedduu barbaachisaadha. Irra deddeebi'ee onee isinii musaani. Maaliif misaayiloonni kun fi takka ammoo baatiriin isaa san gartee bikka fedhetti bu'uu danda'a. Akka kan guyyaarraan tanaa kaniin an arkee reefuun tana gartee galgala kanaa jechuu. Kan galgala kanaa haqqa taarsan karaa faarratti bu'aa ture karaa walakkaa. Kan baaraqee jechuun bahee gartee odoo samiitti waliin ka'in baaraqee dhufee gartee kana shirjeetuma karaarra fa'aa bu'aa ture. Bikka adda addaa mana namaarrattis bu'uu ni danda'a. Bikka hojii irrattis bu'uu ni danda'a kana beeka. Saniifuu gartee hubannoon hedduu barbaachisaadha. Yeroo ammaan tanaa gartee bikka deemuu qabdanii fi takkaa immoo yoo gartee bikkuma teessan caljettanii teessan bikka hojii taatus achuma taa olii gadi hin deddeemina hanga gartee dubbiin tuni